heeraan jaaheera biyya manaateetii taalaatii yaan jaaheera baateen irra najjatiniin jaaheera je humban nagaafun seera dura heeraatu dura heera dura aadaatu dura aadaa dura magantaatu dura ja aadamirraa kaasee horteenuu hidduu abbaan torba aadaa nabi ummata aadaa aadamiin bulle oromtichi kun cittuu irratti dhiira lamaaf intala takka dhale booranaa fi bareento hajuukan bakka shanan bareento 11 booranaa heera murtoonni itti barcuma fidee galma angafni jaarame waan gaya lafa jamtu san kanarratti angafni bareento xumugaa bareento marowwaa bareento qalloo bareento dullachaa bareento humbannaa bareento faayoo bareento meeto bareento shanan bareento 11 booranaa barcuma fudhatanii manni murtii dhufee jechuudha. daawwattoota keenya keessummaa tokkoon isin qabadee dhiyaadee jira. Maqaa keessanirraa haa kaanu mee daawwattoota keenyaaf of beeksisi. Ani Mudassir Sheikh Muhammad Abdullah Tinanjani. Eessatti dhalattanii guddatan? Ardaa Diimaa Misiraajaa naannoo madaba ganda bulgee keessa. Mee osoo gara barnoota nuuf kennitutti hin seenin dura mee akkamitti beekumsa argaa dhageettii sirna gadaa seenaa fi aadaa kan argattan? Aadaa fi seenaa sirna gadaa kana yeroo baay'inaan hedduu ani haati tiyya dhalarra du'uuni akaakoon kiyya abbaan abbaa kiyya bara waggaa dheeraaf ture gara waggaa 114 takka ture jechuudha. Kanarratti isaatu na guddisuudhaan gindilibsi isaa jalatti na guddisuun jabbii na wajjitiisuudhaan kanaan seenaa kana na dhaalchise jechuudha. Akaakuyyoo keessa irraa dhaaltan jechuudha? Akaakayyuu kiyya irraa hin dhaale. Seenaa hundumaa? Seenaa hundumaa isa irraa hin dhaale. Mata dureeleen har'a irraa barnoota nuuf dabarsitan ka duraa heera aadaa Oromoo keessatti heera seenaa aadaa hoodaa fi hurmata shanan bareentumaa akkaataa shanan bareentumaa nuuf irraa odeessitan. Seenaa aadaa Oromoo kan sirna gadaa kuni kan gara shanan bareentoo dhaalma'uu fi hortee waliigala irratti illee kan eegalu bara waggaa dheeraa keessatti sirna gadaa jechuun dursi duraa walqixa aadaa fi heeraa qaba. Walqixa aadaa fi heeraa hoggaa jenne walqinni aadaa fi heeraa kun aadaan jechuun seera dura heeraatu dura heera dura aadaatu dura aadaa dura magantaatu dura jedha. Aadaan nabi ummata hoggaaji aadamirraa kaasee horteenuu hidduu abbaan torba aadaa nabi ummata aadaa aadamiin bulle nuuhirraa qabee raabaadorii sirna gadaa walqixa aadaa heeraa bakka juutanatti aadaan nabi ummatiin bulle hortee abbaa 15 nuuhi fichidduu achii gad sirna gadaa Oromoon tumatti irratti kanarratti qabee inni kun aadaan kun oromtichaan dura kaakayyuu abbaa 13 sirna gadaa Oromoon tumatteen bulle jechuudha. Kanarraaf kaasee dhalti teenya gara 13 kana keessatti gara dhuma waaqaatiin galmi keenya kun marraa takka tanaan alagaa kanaan dura ni jige jechuudha. Kanarra dhalti keenya oromticharratti kaateeti oromtichi kun cittuu irratti dhiira lamaaf intala takka dhale booranaa fi bareento hajuukan. Booranaa Oromoo angafni bareento Oromoo doobira Oromoo kan juukan intala takkaa fi dhiira lama jechuudha. Boorani dhiira 11 dhaleeti bareento dhiira 5 fi dubara 2 dhale jechuudha. Sirni gadaa bareentumaatis haala akkanaa kanaan hundeeffamne dhalti teenya dhaalarraa dabarfachuudhaan sirna gadaa kan jennu kan bara waggaa dheeraadhaaf asirratti dhaalmiin kun dhaalmarraa gara bareentoo kutuun asirraa eegalle jechuudha. Kanaaf qabee asirratti gaa waan ilma abbaan miraaza baasuuf oromtichi booranaa fi bareentoo kan miraaza baasu. Hawaashii fi Hargeysa idduu kanarraa qabee bareentoo miraaza baase. Lixarraa hawaashirraa booranni gama dhihaate. Kanarraaf qabee iddooleen angafni isaan bareentoo itti ilmaan isaa miraaza baase iddoo galmi Harargee bahatti 3 ijaarame. 3 ijaarame angafni waan gaya odaa heeraa hajaamu bakka shanan bareentoo
kudha tokko booranaa hera murtoonni itti barcuma fidee galma angafni ijaarame waan ga'e lafa jedhamtu sana asirratti shanan bareentoo yaamuudhaan qubate jechuudha. kanarratti angafni bareentoo xumugaa bareentoo marowwaa bareentoo qal'oo bareentoo dullachaa bareentoo humbannaa bareentoo faayoo bareentoo meetoo bareentoo shanan bareentoo dura lama fi dhiira shan dhale jechuudha. asirratti guyyaa dhiira shanan deessanii boorana yaamee osoo boorana yaamin lafa waan gayaa jamtu tanatti an akhirul umri miraaza isin baaseetiin ijaazaa du'aa isinii dabarsa kan je'aadha jechuudha. armarratti dhufee dhaabee isaan kana yaamee koottaa je'een hoggaa dhufan marowwaa fi xumuga gamarra dhufan jechuudha gara dhihaa ana malkaa balloo kanarra ol humbanna gara goygoo kanarraan itti bu'e jechuudha. gama lafa rayyuu ja'an kana shanyiin namaa dachirra hin jirtu ardiin maqaa baatee hin jirtu goggoyduu lafa taa'e jechuudha. nam tokko lafti namaa asirratti hin argamne jechuudha. ardii gogeetti jaama asirratti marowwaa xumugaa humbannaa kun itti dhufnaan dhuchummoo buufatanii lafa bulan jechuudha. dur lakkoo mukaa bulan imaltuun dhama namarraa jechuudha. asirratti bobeeyfatanii bulan lafa san amma rayyuu janiin rayyuu kana bareentoo baase jechuudha. kana bulanii hoggaa waan gaya dhaqan waan gadhaynaan eessa bultanii je'eeni eessa bultan jennaan futtaa laga sadii walit dhufun waa jaajaa firaamis gobeenti firaamis dhooblee firaamis arma idduu rayyuu hajamu kun rayyuu guyyaa sani haya walquba qabdu hin qabnu lafti sun rayyuu isinii haa taatu bareentoo baase jechuudha. lafarraa lafti duritti maqaa bareentoo baase rayyuu jechuudha. asirratti sangaa dibii warri addii qarshii dhagahu lafa gurran ejaan galma jaarsisee kenneef jechuudha. yoggaa tana xumuga abbaan arsii kun hangafa ulee lafaan taraaree lacceelloon qabuu fi dubbiin dhiburratti morowwa abbaa ituu taa'eetuma ulee taraare yeruma san keessatti qal'oo lafaa ka'ee sangaa kana naa kenne eenyu kenne qal'oo kenne haya hangafa doofe quxisuun kana dhaalte jechuun guyyaa sani waan gaya odaa irratti jechuudha. yeruma sanitti ka'ee amma gaa gooroo galmaa jedhanii galma kana jaarsisee guyyaa akkanaa ji'a akkanaa keessa guyyaa akkanaa ni deebitan jee amma yeroo murtoota yaame kudha tokko boranaa barcuma fudhatanii manni murtii dhufee jechuudha. armarra dhaabbatanii yeroo dhufan asirratti gaa amma guyyaan amma galgala kana du'aa godhuu taan boru godhuu taan arra marowwaa fi xumugaa kun humbannarra dhufanii bulan jechuudha. yeroo dhufan kana anniichi galgala kana dhalate jechuudha. ganama ka'aniituma nin dhufa loon kana dhabsuu baafadheetiin ijoollee tanaa qaceelfadhee dhufaa je'een humbannichi kun ijoolleen tun tana haati isaa yataamarra dhiifte faaya ofii meetoo kun humbanna booda dhalatan. kana tiiffatee galee naqatee bobeeyfatee jaartii ulmaatiif harra loonii qofa kophaa dhiisee ijoollee dubiraa fudhatee gara dhiharratti halkan deemee bariisaa waan gaya dhaqe jechuudha. yoggaasani taa'amee maali gaasitti dhufe jarri kun guyyaa galee asrii dhaqe waan gaya kanarratti kan abbaan gaafatin kan malan gaafatin sangaan qal'oo kenne kana qalanii tarakkabanii nama keessummoota bulchuus itti godhatanii affeellatanii qophaa'ifatan. maroo wajaniin humbannaa jaarsa kanaa urjii samii eeysisa duuba inni kun hanga diminna duukaa gamanaan dhihetti gamanaan baatutti dhoorgii nutti hin seeninii jedhe yoo didee seene hoo heeraa nutti hin seenin jedhanii janiin. kana marowwaa abbaa ituu kana hulaa keessatti godhan jechuudha. hoggaa tana dhufee asirratti gaa dhaabbate maal gaa subii hoggaa fajara dhufu akkam bultan je'een amaan bultanii nutti hin seeninii heera jeen maaliifin isinitti hin seen nutti hin seeninii jeen an dhaabbadhe ijoollee tana naanaqaa jeen waan si hojjala bulbe hin barbaannu nutti hin seeninii heera heeraan jaaheera biyya manaa teetii taalaatii iyyaan jaaheera baateen irra najjatiniin jaaheera jee humbaan nagaa kun mana seenuu dhorkinaan ala dhorke jechuudha. saaniin ikkan eda qalattee nagatte malee haala buli kiyyaan jaaheera dhalaanis kaalaa kiyyaa kamanaa keetiin jaaheera baateen irra kana gaa heera tarkaanfachuu yakkaa murtuma du'aa qaba namni heera tarkaanfate
murtee du'a itti laadhama jechuudha. Booranni hin dhageenye yeroo murtoonni hin dhageenye kanagaa wal qabanii toora sa'aa takkaa fi lamaa kana waliin gaan asirratti dhaabbatee faayoo jeen gooroo gamaa xurreessan nama jaartiin daltee olmaa jirtu kan karti cufaa jirtu yaanni waan qabeef aabbottiin dhaammadha xurree gamaa san bahataa na eegaa jeen caayaa ta'a gooroo intalee jaan kan gurranee jaan kan gooroo galmaa jaan waan ga'e odaa heeraati jechuudha. Intaleen sun faayoo bareentoo meetoo bareentoo tan jaanirraa tokko isaan asirratti maaligaa abbo humbannaatuun heere nurraa buqqaasi jennaan maal jee isin heere hayyootan keenya kan dabre sun haqan tarkaanfatan cubbuu walirran kaayan yakka ifii dalagan dura ibsanii haqa ifii himan jechuudha. Heerri keessan kun heera diinaati nama ala bule bineensa deebisuun ani heera murtoota malee akka kana isinirraa fuudhuuf hin danda'u jeen heereetti hin qabu. Abbo nuti kun inni yakkamne hin balleessine duuba waan nuti qabnu nu adabi janiin. Mee dhuga jettani isiniin adaba garan hamma duydan jabaatu saqalattan kana kaaya qoode yookiin maal keessanii fi jeen waan takkan keenye saqalattan kana irraa maal tofeennaan mataa ladda lamaan hoolallaa janii qara hoolallaa tokko arma jira hoolallaa kana ladda hajamu kun fon tokko bareedoon kalee tana dirraan jala jira jechuudha. Dhihana dubiraa guyyaa sani humbannaa keessisee jechuudha. Hoggaasanii dubra kiyya naayaamaa jeen bareento hoggaa naayamaaf ijuu ni dhufan jechuudha. Kanagaa isaan herri isaaniif nayyamne alabaun hin nayyamne gadi bahee humbanna lafaa keeti intal faayo hoottaa jeenisi. Gooroo intalee jechuun caayaa faayoon irraa yaamamte san kana dhufan hoggaa dubra dhufun ni naqee je laddaa lamaan dubra kiyyaanaa kenni je ni kennan je jari dalayduu haqalatti hungaa humbannan seenne humbanna hangaan heera isinirraa buqqaasu waasii anaaf isiniitaa inni aluma haa taa'uu jeeni kana mataa kana qalaa dhiqaa tolcha affeelaa fida yeroo mataa roonii kana qalamee affeelamu gara asirii saa toora saa sagalii fi kudhanii kana dhaqa jechuudha. Jaba waan jabdu hangana gabuu taa'e amma dhufe hoggaa lafa kaayu kanagaa heera keessan isinirraa hin buqqaasaa isin dhagaayaa jeeni duuba namtichiniin ayyaame humbannaa kiyya arrabarra tuftanii ta'e akka abbaan keenya jeesi haa ta'u abbaa torbaatamis haa dabartu jettanii arraba sarratti tuftanii kophee malee faanaan lafa baatan meeshaa keessan nama edaa galmarra bule kana baasee jechuudha. Kana arraba qaraa kana muree lafa busee fuudhee alanfatee humbanna yaamee firra taa'ii akka nama loon ilmutti firra taa'ee arraba baasee arraba gadi baasee kana arraba irratti tufe arraba irratti haa taatu eebbiftuu da'i abaartuu dhaqqabe ariituu dhaqqabe ceetu duraa bahe mataa biyyaa rabbi si haa godhu. Abbaa torba si haa dabartu diinaan barabbi si haa godhu ulee qalloon baaseensa miraaza si baasee bobbahi gali jeeni kana duuba shariifaa jara kanaa rabbi si haa godhu tan jette arraba irra si haa taatu torbaanni yakan jamu kun gaafas ilma hoggas dhalatee halkan tokko bulee jechuudha halkan lama bulee eebbise jechuudha. Kana arraba isarratti tufe xumuga jeen ol ka'i itti tufi ala bahe akka abbaan keenya jee rabbi si haa ta'u arraba irra si haa ta'u eebbisu dabartu kadhara itti qabiceetu dura bahi jee mataa biyyaa rabbi si haa godhu abbaa torbaatamii si haa dabarte akkuma xumuga jeetti jarri sadeen hafes maroowwa qallo dullachi itti tufanii bahan jechuudha. Kana fuudhee inni kun ala yaase agabaara ja'ama amma lafa utubaa yookiin utubaa kana tawallaajii manaa ja'a afaan oromootti utubaa jechuun tawallaajii manaati kana dhufee achi taa'ee addiriiffadhu je'eeni gulantarraa gara dhihaa teessisee baatti diriiffachiise gama gadii gulantaa jira jechuudha. Xumuga koottu jeen gulantaa fi miila isaa walirra tarkaanfadhu jeen ni tarkaanfachiise akka kee simaaree gali jeen jara cufa akkasuma yaame simaaree gali jeen kanarratti arrabaan tufanii miilan tarkaanfatan karama anniya torbaa jechuun guyyaan itti dalagame arraba irratti tufame osoon akka kalee ooleen bulee arraas miraaza irratti deebi'ee booranni imma
eega tana raawwatan Bareentumaa godhe kas. bareentuu Abbaa isaanii. abbaa isaanii akkas godhe. Faayoo fi meettoon kun obboleeyyan humbannaati. Obboleeyyan humbanna booda dhale. Akkasii eenyu heeruman isaan sun? Isaan kun waan dhalan hin jirreef 11 Booranaa keessa heeruman. Akkasii. Halan heerumne isaan. Asirratti dhaabbatanii uummanni kun amma duuba miraazarraa Awaashirraa qabee hanga Hargeysaan hanga Waabee Baharatti iddoo bahar kan jiru Nabiyallaahi Nuutu kabaa kibbatti nuuf kenne duraanis dhaala miraazarratti immoo asuma kunis hanga Baharatti kunis hanga Baharatti walqinni isaanii Awaashitti waan manni bareentoo kun hormaataan xiqqoorra guddatee fi hanga dildila gibeetti hiifatee jechuudha. Manni karrayyuu kun hanga dildila gibee kajamu kanatti Boorana keessatti qochii malee teef miraazarraa wasanni daangaan keenyaachi jechuudha. Waan dhalootummaa finaaffaan qabangaa biyya takka dhaloota tokko waan ta'aniif. Kanarratti qabeeti hiree fi fixa jechuudha. Kanagaa asirratti yeroo dheeraadhaaf turanii asirra miraaza baase eega abbaan keenya waan jarri kun hangafa doofi quxisuun gara dhaalte jeefi qalloo kun isaaniin duubatti humbannaa kun sirratti amaanaa jeen. Wanni alaa fi anniyya afran qalloo fi anniyya ona waliin qaban walajjifna walitti ni jaayinu harma waliin luuyne ona waliin qabna dubri ilmaan dubraati ilmaan adeeraati kanaafuu ona keenya arsii fi tun bishaan gamaraamis gamarraa kaasanii hanga baaletti waliin qaban jechuudha. Nutis waliin qabna jechuudha. Ilaa Waabeetti Baharatti nuti nuhi jechuun. Kanaaf asirra qabee saniin qubsiise jechuudha. Mee akkaataan isa itti Oromoo keessaa bahe mee nutti hima. Kana deebi'eeti Boorana eega qalloo kanatti bareentoo dhaabbatee humbana dhaabbatee isaan kun eegalamanii gaa qubatan kana abbaan keenya kun qabriin isaanii teessoon isaa Hargeysaa jaama. Hargeysa kana isaatu sararee dhaabe jechuudha. Hargeysa kana adda Hargeysaa osoo jennu Hargeysaan doobiroota na waan saba sagal ka Oromoon ta'in ka biyya Oromiyaa dildila muxawwarraa faanaan lafa dhufee namni sagal jira. Dooraniin tun doobirootun dubra akka hojuu waliin heerumte isiin tun. Kana dhufee isii obboleettii takkitti tanaan qabajeeti karaa goora onu fide Hargeysa galchee qubsiise. Ogaadeen marrihaan kana kanu qubsiise bareentu. Miraazatti hin kennine. Ollaaf guddiseen malee. Kana qabriin abbaa keenyaa kun awwaalchaaf geenyaan onni isaa waan qubsumti isaa bakka lama faa taateef lafa dhagaa habbur jettee Soomaliin seenaa hayte malee dhagaa boora qabrii bareentooti jaa. Dhagaa habbur keessatti awwaalame qabriin qalloo qabriin bareentoo. Kana dhagaa habburitti awwaalamee ture ilmaan kun waliin turan qalloo fi humbannaa kun waliin jiran. Ona kanaan bititti hin jiru gaa shanyiin isaa malee hin jirani. Boorana yaammatuuf deena 11 Boorana heera murtoota waajjirri keenya wallorraa yaamuu deema. Mukarra bulaa qalloo kun amaana abbaa isaatti nagalmaan ga'u kana itti mala fudhate duuba guyyasiin dhufa achiin nuufafaa baallamatti nuu qaba. Lafammoo miraaza ammuma nuu hiraa jeen akka faana isaan laal. Ati nuu hirii jeen qalloo keenya xumugaa keenya bakka si buuse hangafni keenya si nuu hirii jeen. Akkana jette warri gaata jaama jalarraa kaasee hangallayyaadha quretti qalloo keenyaa muramtu jeen. Goygoowwan jaama dakarraa kaasee hanga galma abbootti morowwaaf haa muramtu jeen. Goroon shanan qumbii wanni kurkurruu baalee jalallaala wanni fuula kurkurruu baalee fakkaataa tunna fakkaattee anaa muramtu jeen. Ni jiratan. Karrayyuun asirratti duularratti na yaamte miraazarratti gabeeyladaa taatee dhalanaaf hin deemtu. Dhalarraa maaliin argadhee na yaamte duulaaf maa na yaamte miraazaaf maa na dhorkatte jeen. Sin dhorkadhu lafti qalloo keenyaa kun balloo waan asiin kaatee duuba carcarirraan siree carcariin karaan ciroo kun asiin gubbarra karaa oborraaju kun asiin baasee gara mi'eessoo kanaan morowwaa fi tumugaa kanarratti chi garagaluuf ati gaa mataa hataaraa kana isa qabu kana ati jeen fakkeenyaaf akka nama hariiroorraa kaarra diimatti oliiqu daangaa hangan takka sii sinaa ona qalloo gassii murra. Jasaraa jedhanii
gama jirti jechuudha. Gara ija saaratti oliitee akka harkattu achi gadi asitti muramtu jee. Diinni guyyaan amma qal'oo fi isa idduutti waraanaaf dhaamu. Kan akka Ogaaden hanga wanni itti arra diina nutti wal dhooynu kun guyyaa sani isa ilma jechuudhaan qal'oo afran qal'oo fi isaa wal afaan kaan jechuudha. Afran qal'oo daangaan kiyya gadii jiru. Isa daangaan kiyya jasaaraa jira. Waraanni hanga ammatti isa irraa achi buqqa'uu diide gaafas dhaabame jechuudha. Asirra dhaabe osoon majaan kana turan amma gaa qal'oo kunis amrii rabbiitiin iddoo qabriin qal'oo qabrii rooba ele moojanii jaarsa ituuti dhagaa dheeraa rawaa cangubbaa harma kalaati isaan achi jiran jechuuchitti awwaalame. Kana nooleen kun eega hore shanyiin teenya bal'atte haramayaa keessaa haatee nooleen kun dhufee maali barakaa abbaa keenyaati. Nooleen kun borraan kun nurra hambise dhaynee fuuna jettee nooleen tun halkan mari'atte jechuudha. Qancara dhiiraa nama qabrii bakka beeku qeyroo dardaraa itti gootee dhaqanii qabrii halkan bananii yoggaa banan karaa qabrii akaakoo keetii kana jaan borraan itti bobbaasa ituun gamas itti ol bobbaasa kana qabrii tana jechuun karrayyuu jechuudha. Karrayyuu. Isa karrayyuu jechuun maqaa karrayyuuti. Maqaa karrayyuu dullacha inni dullacha akka bareentooti dullachi karrayyuu ma qofa dhale. Karrayyuu isaa kana faa dhale jechuudha mana karrayyuu kan johan. Isa ilma karrayyuuti. Ilma karrayyuuti dullachi isaa fakaako. Asirratti gaa dhufanii dhaaban jechuudha. Yeroo dhaaban kana asirra qabrii banaa harkani goda qabrii akaakoo waatu banee goda guddaa mul'isee. Waa warri waarii dubbatu ijoollee waaree dubbatti kan jedhamu sun ijoolleetu qabrii qalloo san hime jechuudha. Kana ijoollee oborraatu hime jechuudha qabrii qalloo. Yeroo dhufan hoggaa harkan kun bana namaati. Kana aduun halkan bananii gaa waan dhinne tana lafee qabrii haratanii laadii banaa dhiisanii yaa'an jechuu jarri kun. Yeroo kanarratti hoggaa ka'ee dhufu harkan amma jala garagalanii fuudhanii laga huulootiin baasanii leelee gabaatiin buusanii karaa calanqootiin qobbootiin karaa baasanii haramayaa galchan jechuudha. Kana gandan oolee bulanii eeganii ijoollee qaqalliyyanii yookiin bakka dheeda re'ee fi jabbiin lafa qaqalliyyanii kana ijoollee xixiqqoo re'ee fi jabbii eegdu kana dhufan. Kana qabrii awwaalanii baqaysanii bilaasgaar kana gaxirrisanii dachii wal fakkeessanii biyyee bakka bira guurtee jechuun ooleen. Kana argan warraan kun habbo maali wanni asitti awwaaltan tun jennaan ijoollee waan warri waarii dubbatuuf tan oolee barakaa koo keenya takka baddaa tana fidanii asin awwaalan. Amma gaa ijoolleen oolee tunis asirratti galanii iyyan jechuudha amma warraan kun afran qalloo kun hoggaa iyyan humbanna marowwa xumugaa kana dhufanii hoggaa dhufan ni arganii aboogaa iyyanu jani kharriyyutti nu ergaa jan itti ergan hin dhufuu jedditi guyyaan karrayyuun darbamu sun arraa qabiga manni isa oromoo keessa darbamu ta'u asitti itti erginaan dide hoggaa didu aba hoggaa didu amma gaa nama nu godhaa jan ammallee gaa taa'eeti gaa qalloo fi xumugaa kun dubbin tungaa arra'ee ergaan tun isinuma qabdi jaanii ituufi anni erganii boranaa fidan yaamnaan boranni finnaan yaama shanan bareen too guutuu jirtu karrayyuu dadhabne itti ergen dhufu je guyyaa afuroggaa ergu heeraan jaa heera je kottaa qabadha je barcuma qabachiis shanan bareen too guutuu jirtanii namni iyyannatiin dirmatiin diina moo ambaa diina namni galmatti namni gartee dhiigattiin dirmatino iyyanna malee diin galma oromoo guutuu iyya namni galma oromoo guutuu diina achiiti yeen namni isa oromoo je arrabni mura hani dhaloota siyaa qabu langaan orbaata siyaa citu isa diina si keessan qabu diinni biyyatee jiru meeqa ennaan amaaraa fi ogaadeni diina dasee sadeen diina isa waji diinni dasee sadeeni guyyaa san sadeen diina guute isa oromoo dhaamiti miraazan keessan qabu achi darbame jechuudha. Man qabriin humbannaa waayisa. Qabriin humbanna gaara icuuqoo jaa qarree waa beeti. Qarree waa bee.
gaara goojjoo hajam Tanniyaa hoo? Tanniyaa qumbii jaarra rooba. Tanniyaa? Qumbii jaarra rooba. Waa'ee dhiigaa fi gumaa ilaalchisee waan beektanirraa nu ibsame. Mee matarra isinii dhodhooyna waan haalli yerootti isin jala bu'eef mee matarra dhooyna waa'een dhiigaa tun nafsi gadaa hinduu qabdi jettee Oromoon eega sirna gadaa ijaaratte saniin turte immoo eega arabni seenee gumaa kana hundeessee gaala sifaa sadii walirraa fudhaa lubbuu rabbii uume qixaaxa malee uumaan qixaaxu yee dhorkee dhaddacha Oromoo jiisan cittuu alagaan ciisite kanaan boodatti milirkiin boodatti godhame kanatti arkaajuma janii manni marii abbootii galmaa abbootii gadaa jalaa manni marii gumii kan juhun hundeesse jechuu kan hundeesse waan gaalli biyya teenya horee bal'inaan hedduu wal shanyii waliin nun gahiniif muka ka biyya birjiiruun bara beeladaa qabnuun haa jaarru joon gaafa irratti loon sifa sadi shan jiraa gad sadda jiraa ol sifa sadeen tana jajjirri horma torba jirri awwaalchaa ta'u jeeti horma awwaalchaa hormi loon awwaalcha muramuun gaafasi loon saanii dhibbi tokko dhibi isaa tokko dhiirti haa ta'u dhalaan shantamaa ta'u shantamii takka haa ta'u awwaalchaa waj dhibbaa fi tokko ta'uun gaafa hundeessam jechuu kagumarra agaajumni saanii mooraa agaajumaa seenu saloon loon qabne ka dhiiga qabu ka eegee kutaan ta'in ka ballaan ta'in ka dullachan ta'in lama jirri ka mooraa agaajumaan seen gurraachi ka sa'a mooraa agaajumaan seen sa'a mooraa agaajumaa beela baasu ka lammii araarsu ka galma fayyaan galchu ja'a dhorgaadha saanii eegee mooraa gurra kutaan daldalli kun amma bahe jechuu guddaa naa qabbisi qal'aa naa guddisi dullacha naa goromseesiin kana naggadaafu aaqilaatu heera dabsee agaajuma jiise malee sirni gadaa Oromoo hin jirumma galmi Oromoo hin jiru ifumaaf dhaddacha naggadaati malee kun ka Oromootii mitiin jaan. Gumaan ijaa fi gurraa kun kunoo akkam? Kuni ka ijaatii fi ka gurraa ka hidhiidhaa cinaa qaamaatti jaa. Hir'ina waan fidaniif. Cinaan qaamaa akkamitti kafalama jechuudha? Waggaa kafalamu. Waggaa kafalamu. Amma 15 saa 15. Dubartii fi dhiira garaagarummaa qaba? Hir'ina humna irratti hin qabu dhiiga irratti malee. Ta'e jaamma saa 15. Ka gurraa? Ka gurraatis gurri muramnaan irrateemi. 15. Akkasumatti akka walirra jabaatiin akkas godhama. Gaheen dubartoonni sirna gadaa keessatti qaban maali? Gaheen dubartoonni qaban haadha siiqqee ta'uudhaan kan qaban isaan kun gadaan yoo haati siiqqee ulaagaa guuttee waliin sirna gadaattiin waan qarmaan mee hundarraa isiin owwaattuuf akka mootummaan yakka mirga dhala daa'immanii jettu kun warri mirga daa'imaa eegu isaanii jechuu. Qaalitti aangoon siita biraa? Angoolee isaan gadaa keessatti gadaa hedduu qaban haati siiqqeetii walumaan qabna. Mee waan dabalata itti nu dabaltanii nu dhaamtan waa'ee barnoota nuuf kennitanirraa? Waa'ee barnootarraa seenaa tokko waan ibsamuu jira. Seenaan galmaa takka hoggaanii gaafatamte yookiin galmi tokko eega muudamee eebbifameen booda irratti seenaa ittiin ibsu yookiin dhaadannoo ja yookiin ibsa ja yookiin gununa ja yookiin yaaddee waan takka mallisii dhibe kan itti gununa jiru ni qaba malee seenaan dabalannaa tokko irraa kanu. Daawwattoota keenya gaafiif deebii har'aan tanaa obboleessa keenya nama sirna gadaa beekumsa gahaa qabu wajjin isiniif goone asumarratti xumurra. Guyyaa biraa aga walitti deemutti nagannu ta'a. Haa galatoomaan isin jaanilleen har'a kan galma keenya kanarratti wal garre akka gaarii nagaa umriin turaa horaa bulaa.